Maaliif osoo isin dhukkubduu mana irratti xiyyeeffattan yoo jette dhibdeen ijoollee tanaa guddooni teessuma isaanii sanii fi namoota hedduu bakka san guutee jira waan ta'eef ani xiyyeeffannoon tiyyu guddoon isa san taate inshaallah fayyaa isiillee dagannee osoo hin taane isiillee gama fayyatti nu adeemaa jirti. Jala dhaabbadhee maruudhaaf haalli isaattis na mijaadhaa miti. Bakka sanirraayis iddoo sanirraayis jijjiiruudhaaf ani yaaddaheetiin itti seenee jira. Amma wanni jechuu barbaadu walumaa galattu mana isaan sanii laaluufiin deemaa jira. Biirusaalleen dawaa fudhachaa jirti isiniin jechuu barbaadeeti. Illeen ka'eetiin mana isaa laaluudhaa deemaa jira. Mana isaallee akka tahee walumaan ilaalla jechuu barbaadeeti. Nu hordofa karaa deemuu kana hundumaa'u egaa inshaallah yoo haalli naa tole kanneen isinii waraabu ta'a. Yoo haalli toluu baate manuma keessa dhaqee mana sanis laalee isinii waraabu ta'a. Mee mannilleen akka tahee walumaan gaa hubannaa nu hordofaan isiniin ja'a. Daawwattootaaf hordoftoota keenya amma gama mana isaa imaluufiin deemaa jira. Mana arafeefaadhaaf harkisanii laaluufiin deemaa jechuudha. Amma xumura viidiyoo teenyattis nu hordofaa isiniin jecha. Egaa imala eegallee jira walumaa galattu nu hordofa. Yoo haalli nu tole immoo kan isinii waraabnu ta'a. Ani adeemsa kiyya eegaleetiin jira inshaallah. Turtii gaarii nu waliin turaa isiniin ja'a. Nagaatti. Amma kunoo akkuma laalaa jirtan kana bahaatiin jira jechuudha. Bahoo egaa yeroon bahu kanatti ala nama waraabuu hin danda'u. Keessaa isiniif waraaba jechuudha. Adeemsa giseen deeme bakka san dhaqee isiniif waraaba. Haalli karaa yoo namichaa karaallee isin waraabuu ni danda'a jechuudha. Kanaafuu obsaan na hordofaa mana isaatis akka tahee walumaan ilaalla jechuu barbaadeeti. Kun bee daandii irratti nachi bahee jira. Deemsa kiyyattiin eegalu jira. Na hordofaan isiniin ja'a karaa yoo na dandame isiniif mara yoo na dandamuu baate akkasiin naquma qabaadhaa isiniin jechuu barbaade. Ayyee hordoftootaa fi daawwattoota keenya kunoo manni arafeetti galchuu deemus kana fakkaata. Arra guutuu isaa keessa isaa isin garsiisaa inshaallah. Yeroo gabaabduu keessatti itti galchuu fi maaliif bakki inni jiru san walumaa galattu keessaa hin ta'ini. Ayyee daawwattoota hordoftoota keenya manni arafee kana fakkaata itti galchuu deemus kana akkasuma gartee gidaarota isaa korfaa tokko kunoo kana bakki inni galchuudha deemnu. Egaa kana fakkaata innilleen amma tuttuutti jiranii fi isa kanatti nas galchudha. Dubbiin jajjabaatte yoo keessa wal dhiifne buudaaf bocha nuti taati tokko manni kana kunilleen amma tolchutti jiran amma ranjiis wal jiranii inshaallah dhumateetu jira ifaa fi kana qofaatu hafee yarraan tana waa hundi ni xumurama jechuu barbaadeeti inshaallah asittiin firraa as galchaga. Eega wanni kun qabattee yaada kana dhiifne tumaan jira. Kunis kurfaa lammaffaadha hani nama keessa jiru kana bal'inaa yeroo biraallee isinii waraabuun danda'a rakkoon qabu inshaallah tunis ulaa isaaniiti. Asiin maal jedhan maali madbaha jennaa. Manni kunoo kana fakkaata jechuu barbaadeeti. Kanaafuu gartee maaliif iddoon silaa inni duraan jiraachaa ture sanii isaaf tataatu miti jechuu kiyyaaf hin jaa. Iddoon duraan inni jiraachaa ture san iddoo hamtuu fi gartee haala maal jechuu barbaadeeti. Namoonni jiruuf jireenya ijoollee tanaa hin feene gartee bakka sanatti jiru isaanii laaquu fi kunillee mana fincaanii isaaniiti. Kana ammoo kaniin amma itti galchuu deemu jechuu barbaadeeti inshaallah isin rabbiitiin fayyaa beeruusaatis akkasumatti waan dagadne seenaadha hojjechaa jirra irratti hojjechaa jirra jechuu barbaadeeti. Kanaafuu manni arafeedhaa kun hommaan tanagaa itti galchuu deemus kana inshaallah yeroo gabaabduu keessatti meeshaa isaatii fi waan barbaachisaa ta'e mara achirraa
sossoosee iddoo tanatti of biratti dhiyeessuuf anillee asiin galaa jechuudha. Keessoo isaa qofaan isin garsiisa alarraa hin marre. Alarraa immoo guutumatti naannoo yoo isin mare malee jala dhaabbadhee maruudhaaf haalli isaattis naa mijaadha miti. Sila haalli isaa naa mijaa ta'e maal jechuu barbaada haalli isaa mijaa ta'e isiniif hin mara. Kanaaf naa mijaa miti. Bahinsa silaa bahu kiyyaa'u asirraa isinii maruu osoo hin danda'e yeroo hunda kan inni isinii maruu ta'a. Kun kurfaa isaati. Kurfaa hirriibaan lafa godhuudhaaf deemuuf kana san mana gartee taa'umsa yookaan mana gartee egaa namni keessumaa yoo dhufte taa'u hareef isinii mare kun mana hirriibaan lenne taa'aaf jechuudha. Asittiin galchuu deema gaa. Amma manni kun meeshaan qabu mana duwwaadha. Inshallah isin rabbiitiin waan jira hundumaa waliin laalla meeshaa isaallee amma booda arafee waliin sossoonee finnaa jechuu isin ibsuuf fedha. Kanaan maaliif osoo isin dhukkubduu suuta gahu maaliif osoo isin dhukkubduu mana irratti xiyyeeffatta yoo jette dhibdeen ijoollee tanaa guddooni teessuma isaanii sanii fi namoota hedduu bakka san guutee jira waan ta'eef ani xiyyeeffannoon tiyyu guddoon isa san taate inshallah fayyaa isiillee dagannee osoo hin taane isiillee gama fayyaatti nu adeemaa jirti. Qorichoota garaagaraallee godhaatiif hin jira. Inshallah isni rabbiitiin fayyaan mana isitti ni deebiti. Manni isii ka halaalatti isii yaaddu inni san osoo hin taane ka ammoo asitti nu hundi waliin anillee quba qabaadhu haala dhufe hunda waliin bal'inaan fudhadhu gorsallee laachuu danda'uu fi kanaafin of bira fidadhe isiniin jechuu barbaadeeti. Kanaafuu hordoftoota keenya egaa hamma viidiyoo biroo ammas hamma xumuraa nu hordofaa isiniin jenna. Waan irra jirru kana fakkaata. Fayyaan fayyaduu isaallee inshallah nu kara fayyaatti nu deebi'aa jirti. Alhamdulillah isiniin jechuu barbaadna. Nagaan nu tura.